qabeenyi yoo qabaate jaartii afur fudhachuu hin danda'ami? Hin danda'u? Hin danda'e. Hin danda'a. Akkamitti fuudhuu danda'a? Wanta kana hin beekta sirriitti seeraan beekta shari'aa kenna hin beekta? Hin beekan. Meenatti wannotti amma kana dhiisiti chaanaalii keetitti ibsi. Mee ati maal karaa kamiin hubatteetiin atammaa? Waan ani itti hubadhe achi booda sitti hima yoo yaa harka fuune akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Dambal Miidiyaa. Dambal Miidiyaan turtii yeroo dheeraatiin booda isinitti deebinee jirra. Waan sooshaal miidiyaa kanarratti deddeemullee waan hedduu argaa jirra. Waan Sayidii fi Maamtuu isa san qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Na wajjin tura isiniin jechuun affeerraa kooti na wajjin tura isiniin jedha. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota Dambal Miidiyaa akkam jirtu? Maaliif na barbaadde? Egaan si barbaacha yeroo dheeraa natti fudhate beektaa si barbaadaan ture bilbila kan keellee barbaadee osheerraallee argachuu hin dandeenye. Akkuma tasaa nama wayirraa fudhadhee bilbila yoo si bilbilu wal argina sonaan jettu turte garuu wanti asirratti sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jiru kun sirriidha. Ammas dubbii Sayidii kana yoo ilaalte maatii isaanii walitti buusaa jirta. Akkam maaliif akkana ta'aa jirta? Mee maaliif nagaa gadi hin buusne isin? Awwala inni si ergaati. Anamma nagaa uumuudhaaf dhufe namuun an ergine isin lamaan jidduu dhaabadhee hoo laalee jedhu koomentii namoota baay'eellee dubbisaa ture. YouTube irraallee badee ture yoo gara wanti keessan kun amma beektaa gamana na fidee jira. Maaliif nagaa maaliif hin buufne? Dhimmi kan kee maali? Isaan jidduu maaliif seettaa? Siin jechuu barbaada. Ana jidduu yoo seenan ilaalle ati akkasitti yoo tumamu akkasitti wanti natti uumame hin argine. Ana kanatti mul'ate sima icciitii isaanii baastu argaa jira. Amma Sumayyaa fi isaanillee akka waan gargar baasuuf deemaa jirtu. Mucattiin baddillee amma argamtee jirti rabbi haa jedhu. Ati garuu waan baay'ee dalagaa jirta. Maalimaaf jidduu isaaniitti dhiistee jireenya isaanii himaa walumaaf hin dhiisin? Maalimaaf gidduu qabu? Kanarratti gahee hoo? Kanarratti gahaa jiru hoo? Maaltu sirra gahe? Maaltu sirra gahe? Waan irratti hin geenne hin jiraa? Mee natti himi ani kan kee baay'ee lallaalee kamatee miimooriin badee situ balleessee miimoorii naan jedhanii akkasitti kanatuman mucattii garuu miimoorii qabattee yamanii deemte. Isan argine ati? Maal godheeraan? Bakka dhugaan kee ba'ee eega dhugaan kee ba'ee dhugaa kan kee hubatanii jiran isaan. Dhiifama na gaafachuu qabaa ka? Dhiifama jechuun wanti ati isaanirraa hin geette sun baay'ee ulfaataadha. Maaltu ulfaataa? Sumayyaa jechuun jaartii Sayidi. Jaartii Sayidi jechuun Sayid jechuudha. Ilmoota qabaami. Waan badaanaa soofne mi'aatu itti yaadime yoo Sayid si ergee dhufte gaafii nan gaafatin isatu si ergee. Sayid nan ergine Sayidiin illee quban qabu waanuma achirratti kan keetu viidiyoo kan kee qofatu waan gaarii natti mul'ane. Amma nama amanaan jiru waan dhageetta ammas si kabajee si bira dhufe yoo gaafii sirrii na gaafatte na gaafadhu maaliif atis Sayidiidhaaf qarqaaruuf dhufte na bira namni naaf qarqaaru hin jiru. Lakki namoonni hedduun osoo ilaalanii jedhanii amma kaa'amma argaa jirrutti wanti hundinuu balleessaa sitti muranii jiraati garuu ganaa deebitee dhiifama na gaafadhu jechuun maali? Mee balleessaan kiyya maalinni kana keessa jechuudha ani wanta balleesse yookaan immoo balleessite kanaan jettu mee akkana na ibsime balleessaan kiyya maali? Beekta balleessaa ati nuun beekta kana jedhee sitti himuu danda'u balleessaa kan keetiin waan hundumayyuu beekta argaa jirtu. Ani dhageetta ani waan tokko hin balleessine awwala yoo ilaalte jechuudha namni yoo seeraan hojjetu yookaan immoo namni yoo dhugaa haasa'u hin jaalatamu kana beekamaadha. Duraanuu beekamaadha. Namni dhugaa haasa'uu fi namni wanta jiru namni nama gaarii hojjetu jechuudha hin jaalatamu. Atillee kana osoo hin qoratiin yoo dhufte dogongora keessa jirta. Viidiyoo ati poostii gootu kana hundumayyuu koomentii ilaaltee hordoftoonni keetu sitti himaa jiran. Tole eshi iccitii baasaa jirta. Ati nama iccitii eessa argita iccitii eessa keessa baastee akkanatti iccitii baastaa kan jedhan nama baay'ee jira. Sirriidha. Ammas iccitii na bira iccitii guddaa jira. Amma ganaa baasteetiin ka walitti buusu. Yoo feetee iccitii baay'ee jira. Lakka iccitii jettu kana hundaa dhuksi dhiisi. Hin barbaachisu dhuksiitii. Amma isaan walitti isaan maatiin tokko akka ta'u jireenyi isaan jidduu baay'isiin jedhan kana wanti jechuu barbaachisa. Ani immoo ila amma yoo wanta sitti haasa'u jechuudha. Yoo dogongore ati dogongora qabda sirrii naan jedhe. Dogongora qabda sirrii mayyuu bakka. Ati isa qabdeemi. Ani immoo wanta amma sitti haasa'u dogongora qabaate ammas natti dubbadhu. Namni ati musliima moo kiristaana? Musliima. Musliima. Yoo musliima taate mee musliimummaan si gaafadha. Qabeenyi yoo qabaate jaartii afur fudhachuu hin danda'ami?
Hin danda'u? Hin danda'a. Hin danda'a. Akkamitti fuudhuu danda'a? Wanta kana hin beektaa sirriitti seeraan beektaa? Shari'aa kenna hin beektaa? Hin beekan. Meenatti wannotti amma kana dhiisiiti chaanaalii keetitti ibsi. Mee ati karaa kamiin hubatteetiin atammaa? Waan ani itti hubadhe achi booda sitti hima fuudhuu hin danda'amu hin danda'u. Ni danda'a. Ni danda'a. Aga afur fuudhuu hin danda'a. Atillee ni beekta. Hin beeka. Ati hin beekta. Hin beeka. Seeraan haalaan beekta. Yoo haalaan beekte ibsi daawwattoota keetiif. Mee ati karaa kamiin qabatteetiin amma achi booda sitti himaa kaa gaafatiin wanna ani citii baasuuf wanna ani godhaa jiru amma laal dubbii tokko dubbii qabbaneessuu qabda. Dubbii dheeressitaniitiin dubbii kana qabbanaa'uu qaba. Kanaafi mee ati maal irratti hundoofteetiin citii isaanii meemorii illee namoonni tokko tokko ilaalan isumatu jalqaba akkana godhee siin jedhaa jiran. Kan fuudhee dhoksellee jechuudha. Garuu ani meemorii fudhanne. Citii waan ani siin jedhu immoo citii kabaasu namni tokko nama miidhee yookaan immoo nama miidhee ofii isaa gammadee haa jiraatu kan jedhu jiru. Hin jiraa? Sumayyaa fa'anii iccitii yoo himu eenyuuf himaa jira? Ansayidii waan kan kee dubbatu gonkumaa iyyuu hin argine. Hin dubbatu inni kun keessan akkana godhaa jira. Kaleema viidiyoo kaleessa maal laaltee viidiyoo kaleessa. Mee hordoftoonni kennellee koomenti irratti nu barreessa waan keessaa naasamu keessatti xumuratammoo viidiyoon baasaniitiin hojjetan. Kalee wanta na godhe hin beektaa? Maal si godhe? Aniin fuudhaa jedhee qopheesse mucattiitii wajjin waliin mari'atanii qarshiitti kenne. Ishiidhaaf moo? Ishiidhaaf. Qarshiitti kennee deemi akkana godhii wannoo Sumayyaaf wannoo iccitiitti himaa jira mee jaarsi kee akkana godhii sin fuudhu jedhiini jedhee isii wajjin waliin mari'atee qarshiitti kenne. Eenyurraa dhageette mee oduu kana osoo hin baase kaan icciti hin beekaa maan baase isimarra baase sagalee si dhageessisu. Na dhageessime sagalee yoo jiraate jedhe ammoo viidiyoon illee asirratti hin galchinaan ni dhageeffattu waan ta'eef sagaleen kana jechuudha. Sagalee si dhageessa. Akkana na goote. Sagalee kana ishirraa dhageette malee Sayidirraa wanti gonkumaa dhageente hin jiru. Maaliif naan jedhi kaa? Kana waan maaliif godhee jedhee na bilbiltee yookaan ammoo karaa waasappiitiin illee ta'e yookaan dubbii yoo si ilaalle dubbatu bade sagalee keettee fi hubattee. Maaliif jedhii na gaafa dhube? Maaliif? Dhagaye kaa. Icciti jira. Ammas icciti akka hin baasneef jidduudhaan jechuudha. Ayyuun baddeemi. Baddee turte. Baddee turte. Baddee guyyaa lama ala bulte. Ammas dhagaa iccitii isiiniif baasaa jira. Guyyaa lama ala bulte. Hin baasa maa wannoo jetta. Yoo hin taane immoo hin dhiisa. Jechuun wanta uumamu taa'imee. Hin baasa. Dubbii fixuudhaaf dhufne malee walitti sin buusuuf ammoo iccitii biraa akka dabaltuuf. Iccitii bakkee hunda baase. Ammas yoo barbaade. Guyyaa lama bultee dhufte. Guyyaa lama ala bultee guyyaa sadaffatti sa'a booda dhufte. Dhagaye viidiyoon gallakkifame guyyaa gallakkifame garuu guyyaa 9 booda gallakkifame jechuudha. Kana jechuun Sayid jidduun viidiyoo biraa gallakkise. Dhagaye viidiyoo biraa gallakkise maaliif gallakkise nama sodaachisuuf. Sumayyaa akkan sodaanne bakkee deebitti sitti himaan hin sodaatin akkanuma si sodaachisuuf jidduutti viidiyoo gallakkisee malee duraan waraabamee taa'e viidiyoon. Kana haala si fakkaateen dubbataa jirta moo akkamitti beektaa? Hin beekaani iccitii waan narraa darbu hin jira. Haala natti fakkaatee miti dhugaa isiniif yoo sobe immoo yoo soba jettan tiktookii ayyuurra seenaatii ilaala. Sobaa miti ayyuu jedha tiktookii irratti jechuudha. Tiktook irra gallakkistee jirti. Gallakkistee isii viidiyoo waraabamee wajjumaan osoo jiraatan jechuudha. Manatti deebite tiktookii gallakkiste laala. Ani iccitii moo soba moo dhugaa moo akkanumaan lafarraa kaasee haasaa moo seenaa laala. Kana dubbiin maal barbaaddare? Karaa kamiin dhumata jettee ilaaltare amma ishee? Yoo inni nan dhiisne ani dhiisu. Dura isa dubbisi. Amma na dubbisuuf dhufteemi narraa waa argachuu dhufte waan tokko na argitu sitti hima. Daawwattoota isaaf waan tokko narraa arguu hin danda'u. Sayid mee yoo akka tasaa viidiyoo kana daawwatta ta'e mee wanti inni jedhaaru kun sirriidha. Dhugaadhaa viidiyoodhaan hojjedhu nutti agarsiisi. Mee inni calliseetumaan dubbii sirraa boo tokko illee argine ankara kiyyaani. Simmumatu icciitiin argee jetteetumaan karaa nama biraatiin nama sitti hime sana qofa dhiistee isarraa fudhattee gara isarraa cheekiin goone jechuudha. Isarraa mirkaneeffanne.
Kanaafuu maatii kana walitti buusuu dhiisii icciitii jidduu jiru kana deddeebisaa jirtu kana dhiisisiin jechuun barbaada. Hin dhiisu. Dhiisi maal? Dura inni na haa dhiisu. Amma sitti himaa jira bara. Yoo inni na dhiise anillee hin dhiisa. Yoo nan dhiisin hin dhiisu. Maal jetta? Ilaallamee waan waliin turru hundumaayyuu ilaalla. Viidiyoo itti aanu irratti waan Said jedhullee qabadhee isiniif dhiyaadha waan ta'eef eegaan kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo kiyya asuma irratti hin xumura karaa dheeraa deemeetiin isa bira dhufee kun haala kanaan inni jedhee jira waan ta'eef Said gaafii sirraa qaba gaafii kana ammoo karaa keessaatiin si ergaa naaf deebista icciitii karaa waan ati hojjetaa jirtu kana hundumaayyuu isa qofarra dhaga'ee dhiisuun barbaadu atillee waan jettu sirraallee mirkaneeffachuu waan barbaaduuf hordoftoonni kan keellee beekuu waan qabaniif sin jechuu barbaada horaa bulaa deebanaa fayyataa chaao siniin jenna. Chaao yemin chaao erga isiniif qaba. Jaartii hin fuudhaa jedhee ka qopheesse isii wajjin guyyaa baay'ee turre wajjin beeki. Yoo dogongora qabaadhe isinillee dogongora keessa jirtanaan jedha. Isii wajjin waliin mari'atanii Sa'idiif ani ka fuudhu jechuudha. Kaadhimaatiyyaan waliin dubbatanii wanta hunda bilbilaan waliin fixanii qarshiitti kennee deemi akkana godhi viidiyoo kiyya irratti maamtu birratti deemaa seenaa laala wanta godhaa jiru waan yoo san jechuudha. Osoo nama walaa godhe hoo osoo isii ajjeese hoo aaraan. Lakki isiin illee ammoo namni kun maal dogongora guddaa qabda yoo viidiyoo kana laalte atis ija qabaa jettee na bira akka hin dhufne deemi Said bira ija qabaa jettee na bira hin dhufin. Ani dogongora qabu situ dogongora isa wajjin waliin mari'attanii natti taphattaniini na bira hin dhufin. Kaadhimaan tanteellee waan Said godhi jedhe qofa fudhattee kaateetiin sirratti homaa raawwachuun qabdudha gara kiyyaan jechuudha. Eegaa maaliif Said mataadhaan maaliif akkana godhaa jettee isheen illee maal jette maaliif akkana godhaa jettee yaaduu qabdi. Maarree reef maal laan jette ati. Said garuu waa'ee kee homaan dubbanne waan jenne keessan akkana natti hojjetaa jira. Sirriidha. Jidduudhaan viidiyoo san gallakkise ani isii wajjin yoo wannoo jedhu jechuudha. Osoo viidiyoo ayyuun deebitee osoo galiin lakkisi viidiyoo biraa gallakkise nama sodaachisu. Ani jiru ka. Silaammaa akkasittiin argituu turte. Dubbii kana ammoo akka dhufetti na hubachuu hin dandeenye dura balleessaa isaa qofa jedhee qabadhaa ture Said illee gaafii sirraa qaba waan ta'eef viidiyoo kana yoo ilaaltee jette ammoo deebii kan kee viidiyoodhaan hojjettee akka nu deebistuun abdiin qaba. Kanuma jechuun barbaada gara biraatiin ammoo waan Said irra jiru ammoo anillee viidiyoo biraatiin qabadhee isiniif dhiyaadha. Dubbiin kun ammoo goolabamuu qaba waan ta'eef dhumachuu qaba. Maaliif icciitiin gara keetiin illee ba'uu qabu gara isaatiin illee ba'uu qabu isaan illee jireenya isaanii jiraatu waan qabaniif kana isiniin jechuu barbaada. Xumuree jira gara kiyyaan gara keetiin xumuree gaafii itti aanu ammoo Said irratti gaafii qaba. Gaafadhu.